guyyaa obboleettii teenya artist Nasra gursum qaama hin beekamneen tumamtee turte. Yeroo isin tumamtetti namni biran turre, yeroo isin tumamtetti namni tokko bira hin turre, kophaa turte, intala dubartiiti. Guyyaa kaleessa sirba yoo gaashireen cabe malee jedhu kana gadhiifte ganama kana tumamtee jechuudha. Obboleettii teenya Nasraani akka itti qindaayanii rabbi lubbuu isii oolcheera. Iyyaafannoo barbaacha hedduun argineerra, mana yaalatti illee fuuneerra, amma mana kiyya jirti jechuudha. As na bira jirti. Naannoo mana isii sanillee dhaquu yoo hin beeytanii haala biyya kanallee waan beeytaniif naannoon isiin itti tumamtellee naannoo mana jireenya isii waan ta'eef dhaquu hin feenes yoo sodaachuullee malaka maal biyya ormaa keessa jirra. Abbaa biyyaa miti nuti waan ta'eef abbaa biyyaa waan hin ta'iniif achi geessuu nullee nageenyuma isiitiif bira waan hin teenneef yoo bira jiraannillee yoo walumatti nu dabaluu fa'a mala yaaddoo jedhu irra naannoon isin itti tumamte naannoo mana isii jala gizee nuti gaafachuudha inni iyyuu maafish ismahaa Nasra nuun jedhanii araboonni toorotanii zabanyaan mana saniifaa nu ari'anii already kanas ta'ee san lubbuu isii rabbi baaseera. Akka carraa ta'ee bilbila isii doktoratu nurraa kaase yeroo hedduu kaasaan turan guyyaa guutuutti bilbilaa oolle itti bilbila hedduu itti deddeebisuu keessa mana haakimaa akkanaati jedhanii odeeffannoo arganneen guyyaa yeroo laabii waraabaa karaa deemu san mana yaalaa san dhayne ergasii mootu isii kophaa ciisaa jirtu isii garaa kana keessa dhayamtee mataa kana falaxamtee dhiigni akkuma suura irratti argitan sun dhiiga sun bishaanii miti viintoo miti. Dhiiga irra jiru kan namni irraa dhiqu bira hin jirre kophaa isii ciisaa jirtu argine yoo mana yaalaa waan jirtuuf doktoroonni yaalanii dhiigallee irraa hamma tokko wanta godhanii ashaganii fi fuulee biraa deemne kassasuuf mana yaalaa mana poolis xaabiyaa dhiquuf biyyi jirru biyya baqaatti nutu biyya nama jirra. Akka isiin himtutti qaamni tume kun qaama qindaawee isiif rabbi isiitu beeka nama isiitu beekana isiif rabbi isiitu tume maqaa jaraa bifa jaraa sirriitti addaan baafachuuf achiin antakka mataa kana keessa nadhaaniin kufee jette mataa kana falaxamte kallacha kanatu falaxame garaa kana keessallee baay'ee miidhamte baay'ee tokko dhukkubsatte. Already anama waan jechuu barbaadu Nasraan tumamteerti tumamteerti. Miidhamteerti miidhamteerti dhiiga irraa bu'e mataa falaxame kallacha kana addaan falaxe intala dubartii akka isiin himtutti nama 5 oli namni isiin yeroo nama 5 oli namni gurraachi 2 jette kuwwa warruma biyyaati nama 5 gara nama 5ti warri isiin wulii argite yeroo isiin addaan firritti baafachuutti wanta jettutti mootu mataa waan dhayamteef hin kufte. Already nuti yeroo sanitti rafaa turre biyya kanatti namni akka waraabessan rafaa bilbila ijoolleen hedduun karaa keessatti natti bilbilaniin barbaacha ka'ee duraan waan mana isii beekuuf mana yeroo dhayinetti immoo mana isii namni as galu hin jiru jedhanii mana nurraan beenu kana nu dhoogganii ergasii akka carraa ta'ee mootu yoo homaa rakkoon qabu tasfaan kunne arganneerra. Kanaafi amma wada gaddalee inni qaba. Wanti isin jechuu barbaade amma ebaluu tumsiise ebaluu tumeemi. Ebaluu maa gaafatuu dhabe ebaluu maa barbaaduu dhabeemi amma laal. Mucayyoon tumamteerti miidhamteerti mana kiyya jirti amma. Mooraalii isiitii fi kaameraa itti qabuun barbaanne malee amma sa'aa kana mana kiyya jirti jechuudha. Mana haakimaati ijoollee Oromoo wajjin artistoonni keenya haa galatoomaa warri as jiran artisti Abbabaa fa'aa jira, artisti Meetii fa'aa jira. Artisti Gaaddisee fa'aa jira ijoolleen Oromollee artisti lafaa dhufallee hedduu jiranii Maadii Oromiyaa fa'aa jira Saadaan fa'aa jira Biiftuu fa'aa jira ijoolleen hedduudha ijoolleen Oromoo warri wajjin fuunee galleeni artistoonni illee gara nama 5 hin ta'anii already artistoonni kenna warri dalagaa isaanii mana banatti dhiisanii Gaaddiseen faanti Meetii Jamaamaa faanti akkuma nu arganii nu wajjin deeman baay'ee haa galatoomanii
So kanaafi amma mana kiyya jirti. Ana bira jirti jechuudha. Ana bira jirti namoonni gaafachuu barbaadan maal jechuu barbaadan ammaaf yeroodhaaf ana bira jirti. Ani immoo miskiinuma akka isiiti biyya baqaa keessa jira. Mucayyoon tun miidhamteerti waan taateef feesbuuka gubbaa ololuu qofa osoo hin taane yoo dandeettan namni humna narra qabdan mana yaalaas geeffadha. Dhiiga isii kanas barbaada. Kan Oromooti. Artistii Oromooti. Ani ergaan kiyya kanaa jechuudha. Baay'ee miidhamtuudha. Garaa kana keessa tumanii irra deemanii mataa kanaaf falaxamee so isa dhugaa rabbi akka waan nama hin qabneetti ani waan garaa na nyaate tumamuu isii caalaa jechuudha. Tumamuu isii caalaa jechuudha. Bakka dhiiga irraa haqan maallaqa biyya kanaa 250 gaafatanii akka carraa taate waa bitachuu gabbuute waan saamunaa haa ta'u namni mana ofii jala waa bitachuu manaa gabbaya balbala isii duratti tumanii isiin immootu suuqarraa sukkaar haa ta'u saamunaa haa ta'u waa bitachuu gabbuute akkasumatti fuudhanii warri ollaasanii haakima geessanii qarshii 250 yoo tasa tumamte waan taateef niyyattee maallaqaan irratti hin deemne qarshii 250 jecha ganamarraa kaatee hagaree fi kana gisee nu argam nu dhaynuutitti mana haakimaa keessatti qabatanii ta'aa jirti jechuudha. Katumamterra kawaan isii mallaqa harkaa hin qabneef doktoroonni achitti dararaa oolantu nama gubaa jechuudha. Wallahi gisee nu dhaynuu fi waa hedina mawjuudina yaalletini mallaqa dhabdee as ciibsine jedhanii bakka silaa dhibamaa itti yaalanii fuudhanii bakka biraa geessanii ciisuu jirti yoo dhaynu jechuudha. Osoo warri feesbuukarra olii gad suuraa namaa ari'uun ari'uu baate osoo natti bilbiluu baattanii sila miidhamuun tumamuun falaxamuun waan biraa ta'ee ammallee mootuu mallaqa kan qabne maaliif dhuftee jedhaniitiin waan biraa miidhamaa jirti ture jechuudha. Ganama dhayxe mana yaalaa isiinuma xiqqoo bitachuu gabbaate gizee mana yaalaa geeffamte dhayxe mootuu yeroo sanitti mallaqa hagas harkaan qabdu hagatti yaalanii sani akkasitti alaa kulli haal hordofiif iyyaa keessaniin dhaqqabneerra lubbuun isii har'aaf ooleera already. Amma Facebook irra ebalu tumsiise ebalu maal godhe ebalu akkas godheemi ka barbaachisu. Intala Oromooti, artistii Oromooti, mucattiin waan Oromoo taateef waan sagalee uummataa taateef tumamte waan biraatiif kan namni tumu jiru. Dhalaa takkitti nama shaniin dhalaa takkitti dhiirri shan tumuu jechuun mataan isaatu isinummaa yaadaa kamee mucayyoo tan. Namni tokko yoo tume lama yoo tume tokko yoo tume mungkin gudeeduuf jenna mungkin tokko yoo tume gudeeduuf jenna mungkin alatti namni nama gudeedin jiru biyyi kun biyya arabaati lama yoo taate saamuuf jenna mucayyoo shiita qofaan suuqa ollaa isii jirurraa waa bitachuu gabbaate balbala isii jalatti nama shaniin tumuu jechuun ana naan galu hiikan isaa naan galu nama tumsiisellee naan galu I am very sad baay'een gaddaa jechuun intala dhalaa intala dubartii nama shaniin garaa isii kuffisanii mataa falaxanii garaa isii kararra deemanii jechuudha. Amma garaan kun ol jechuu hin dandeettu, waa nyaatuu hin dandeettu, waa dhuguu hin dandeettu, baay'ee dhukkubsatti. So kanaaf namoonni karaa feesbuuk hararaan ebalu tumsiisee jettanii wal lolaa jirtanii kana abbaa isii tumsiise abbaa saniif rabbi iftu isiin tumamteerti. Namni tume kun nama shan ebaluun natti erga hin beeytu nama tume kanallee qabatamatti waan isiin beeytu jiru namni lama gurraachi ta'uu argite namni lama sadi mootu araba ta'uu argee jirti afaan ufiitiin as jirti gaafa fayyite mootu carraa yoo argatte kanarra addaan isin baafti anamma ergaan kiyya gamaa gamana giw ebartu teettanii maqaa wal balleessuu wal dollomuu kana dhiisati obboleettiiteen yoo qaaman dhuftanii gaafachuu barbaadan yeroodhaaf mana asli jirti mucaa gurraacha feesbuuk irra nama rabsu asli jedhanii tokko mana isa jirti yoo dhimma biraa dhimma addaa walirraa qabaatanii wal arrafisan saniif isiniif rabbitu beeka yeroodhaaf ammaaf na bira jirti mana kiyya jirti kophaan galleeni nama hedduu wajji fuunee galleeni gaaddiseen nu bira jirti beetiin nu bira jirti abbabaan nu bira jira artistoonni hiriyoonni isii artistoonni biyya kana jiran Oromoo hedduun nu bira jira ijoolleen Oromoollee maadiin faa saadan faa ijoollee hedduu warra maqaa dha'uu hin beekne maqaa isaa hin beekne ijoollee hedduun nu bira jira biiftuu Usman faa nu bira jira so kanaaf nama hedduu kanaaf obboleetti teessanii biyya baqa keessa hojii jirtanii warri biyya kana jirtanillee
gaafadhaani jajjabeessani maal taate maaltu si tume jedhaani gaafadha namoonni kun immootu namoonni kun waan immootu warroonni biyya biraa jirtan yoo isii lakkoofsa isii hin beektanii Facebook isii hin beektanii dubbisaanii wal gaafachuun bareeda wal jajjabeessuun bareeda waan ta'eef noomaata rakkoon qabu kanuma isin jechuu barbaada inni biraan mootu warroota isaa gaynuuf attumsise jedhu jira waan akkasii an guyyaallee yaadina isiniin jedhee ture yaadamulleen gara keessa namaa rabbi beeka garuu hin fakkaatu dubbiin hin fakkaatu namni tume yoo ammaaf yeroodhaaf isiif rabbi iftuudha kanaaf aalimu gaybaan haasa'ina amma nama isii tumsiise rabbii fi nama tume san qofa beeka isillee qabatamatti waan beektuun qabdu namni beeku hin jiru soo kanaaf wanti godhamu amma mucayyoon tuni in miidhamte dhiigaa irraa bu'ee intala dubartiiti nama shaniin tumamte in falaxamte haakima geeffadhaa dura ebalutume booda nama feesbuukoo dhowwatanii dura isii yaaladha mucayyoon falaxamte garaa keessa sibiilan tumamte tana dursi isii yaalachuudha amma guyyaa isin feesbuuka raayitan san andeemeen miilan barbaaduu ture isin ebalutumsiise ebalutume jedhaartan nuti namni hedduun miilan deemnee barbaadaa ture osoo asliin faanti kaayiroo jiran osoo reediin faanti kaayiroo jiran osoo ebalufaa kaayiroo ina namni kun horii miti wajjin oolu bakka takkan galu mana tokko keessa wajjin galu namuu bakka gala yeroo marakkoo akkuma nama biyya kamittuu walitti dhufa jara keenya soo kanaaf nama nuti intala dubartiiti miti namummaa kamuu yoo rakkate akka namaatitti bira dhaabbanna waan dandeenyu ni gargaara soo kanaaf yeroo isiin tumamtu san hin agarre nama itti erga hin beeynu qaamni itti erga kuni qaama maaliif sagalee ummata keetiif taate jechuun malaa dubbilleen wali fakkaata sirba kalee galgala gadhiifte aqaga nama tumamte kana ka isiif rabbi iftuudha nuti wanni irraa beeynu hin jiru garuu akka malee miidhamte akka malee tumamte yaalchifadhaa jechuudhumaaf amma dursi yaala ergasii nama tumsisee addaan baafattanii diyaaspooraan biyya faranjii jirtan immootu mucciyoon tun hamma humna isiitiin qabsaa'aa jirti saba ofiitii sagalee ta'aa jirti osoo garaa koominiitiitiin karaa garaagaraatiin porosesii fixanii fi biyya akkatti dubartii nama 10 nama 5 tuman kana keessa achi baaftanii bareeda jedheetiin amana soo maaliif intala dhalaati rabbi irraa argatta hamma dandeetten hamma beekumsa ofiitiin saba ofiitii sagalee ta'aa jirti aartii oromoo guddisuuf tattaafataa jirti maalumaaf sagalee taataaf tumamteedha malee nama ajjeeftee biyyaan baane wahattee biyyaan baane kanaaf ijoolleen keenya diyaaspooraan oromoo koominiitiin diyaasporaa ta biyya alaa jirtan hamma dandeettaniin osoo mucayyootan kaayiroo kana keessa achi baaftanii biyyi kun biyya aasiyaanuu itti dararamaa turte aasiyaa mootummaan biyya kanaa duraan sibiila tokko achi kaayee miila isii gamaa gamanatti hidhee harka isii gamaa gamana hidhee dhagaa gararra kaayaa ture biyya kanatti namni akka fedhe namni garaa jabaatu akka fedhe nama godhaa jechuudha soo kanaaf afaanuma qofaan maal jechuu maal ta'uu akkas ta'uu osoo hin taane yoo dandeettan hamma dandeettanitti sinigalee osoo as keessa akka baatu irra dalaydanii natti tola yoo dadhabdanillee rabbiin kadhaa fi ammaaf obboleettiin teenna baay'ee miidhamtuudha mana isiitittillee galuuf immootu baay'ee tokko sodaachisaadha isuma dhugaa rabbi mana kiyya jirti ammaayyuu na bira jirti yoo anis rakkatama biyya rakkoo keessa jira waan qabdaniin bira dhaabbadha gargaara afaan qofaan nasraa ta'een artistiin osoo hin taane haala mijeessa fi jechuu barbaadetti haala mijeessa fi namni keenya bakka ma argetti argite akka baala mukarraa bu'ee tayaa jira waan ta'eef kara dandeettaniin osoo bira dhaabbattanii natti tola ammaaf lubbuun isii har'aaf baatee jirti ta dhuftuutu guddoodha jara keenya har'aaf ooltee jirti midhaaniif bishaan fi lafaan dhumne soo kanaaf ta dhuftuutu caalaa waan dandeettaniin karaa dandeettaniin akka obboleettii teenya Nasraa gursum yookiin artisti Nasraa gursum bira dhaabbattan
waamicha obbolummaa fi oromummaa isinii godhuu kiyya.